Walitti deebinee jirra akkam jirtu kabajamoo maatii chaanalii kiyya. Barnoota irra qabadhee jiru paartii waaniidha. Paartii adda addaa kan qabudha. Innis immoo waa'ee qusannoo maatiidha. Kana irra kaasu waa'ee qusannoo maatii keessaa tokko kan ta'e qoricha yeroo hatattamaa ulfa ittisu kan jedhu yookaan emergency contraceptive yeroo hatattamaa akka ulfi hin uumamneef qoricha namoonni hedduun fudhatan waa'ee kanaa faayidaa isaa, miidhaa isaa fi maal akka ta'uu qabu waliin ilaalla. Marsaa itti immoo ICD maadhaa, kan liqimsaa maadhaa, kan irree keessa galu maadhaa, faayidaan isaa, miidhaan isaa kan jedhu waliin ilaalla jechuudha. Namni kamiyyuu walqunnamtii saalaa of eeggannoo qabuu fi daangeffame yookaan tokkoof tokko ta'e akka raawwatu gorfama. Akkasumas maloota ulfa ittisan dhaabbataa yookaan walitti fufinsaan fudhataman yoo fayyadaman filatama. Nam tokko dubartiin tokko daa'ima godhachuu hin barbaanne, ulfaa'uu hin barbaanne taanaan kan fayyadamuu qabdu regular contraception maloota ulfa ittisan kan dhaabbataa ta'an jechuudha. Malee kan yeroo hatattamaa fudhatamu qofa ta'uu hin qabu. Haa ta'u malee egaa sababa garaagaraaf walqunnamtii saalaa hin ittifamne yookaan sababa garaagaraaf walqunnamtii saalaa of eeggannoo hin qabne yoo raawwatan mala ittisa ulfaa hatattamaa yoo fayyadaman gaariidha. Malli kun egaa kan yeroo dheeraaf fayyadaman miti. Malli kun kan yeroo fayyadaman malee akka mala qusannoo maatii kan yeroo dheeraaf yookaan walitti fufinsaan kennamu yookaan fudhatamu miti jechuudha. Yoom fayyadamuu qabu yookaan yoom fayyadamuu qabna kan jedhuu fi qabxiiwwan muraasni jiru. Yeroo dheeraa walitti fufinsaan fayyadamuun gaarii ta'uu baatuyyuu yeroo itti indikeet ta'u jira jechuudha wanti kun. Yoomi kan dubartoonni kana fayyadamuu qabanii tokkoffaa osoo ittiin yaadiin hiriyoonni yookaan jaalalleewwan lamaan osoo mala ulfa ittisuu gar biroo osoo hin fayyadamiin walqunnamtii saalaa yoo tasa raawwatan akkasumas immoo tariitii yoo osoo kondomii fayyadamaa jiranii yoo tariitii cite yookaan dhangala'aan qaama saalaa dubartiirra yoo tuqe kondomiin yoo cite akka waliigalaatti fayyadamuu qaba jechuudha emergency contraceptive. Akkasumas immoo yeroo dubartiin fedhii ishee malee gudeedamte yookaan gudeeddaan irra ga'e jechuudha. Akkasumas immoo qusannoo maatii kan guyyaa guyyaan fudhatamu osoo fudhatanii yoo irraanfatte tarii qusannoo maatii guyyaa guyyaan kan liqimfamu osoo fudhataa jirtu tarii guyyaa tokko lamaaf yoo irraanfatte kana fayyadamuu qabdi jechuudha. Guyyaa meeqa keessatti fudhachuu qabu yookaan garaagarummaa walqunnamtii saalaa taasisanii garaagarummaa sa'aatii meeqaa keessatti fudhachuu qabu kan jedhuu fi yeroo haalli armaan olii mudate yeroo indikeeshiniin armaan olii mudate wanti kun dirqama taanaan hanga danda'ametti immediately kan isaan fudhachuu qaban. Yoo danda'ame sa'aatii tokko lama keessatti fudhachuu qabu jechuudha. Haa ta'u malee maksimum kan isaan fudhachuu qaban sa'aatii 72 darbuu hin qabu. Sa'aatii 72 booddee yoo fudhatan kana jechuunis walqunnamtii saalaa raawwatanii guyyaa 3 booddee yoo liqimsan faayidaa hin qabu jechuudha qorichi kun. Yoo dafee kan fudhatamu ta'e carraa inni ulfa ittisuusaa guddaadha. Yoo turaa deeme immoo gad bu'aa deema jechuudha. Akka waliigalaatti egaa carraan ulfa ittisuusaa yoo sa'a 48 keessatti fudhatame hanga persentaa 97dha. Kana jechuun carraan ulfa ittisuusaa persentaa 97 jechuun carraan feel gochuusaa persentaa 3 qofa jechuudha. Dubartoota 100 qoricha kana fudhatan erga walqunnamtii saalaa raawwatanii sa'a 48 keessatti fudhatan keessaa dubartoota 3 qofatu carraa ulfaa'uu qaba. 97 in ulfaa'anii ni ittisa jechuudha. Kanaafuu effektiiviidha wanti kun. Yeroo kana fudhatan maal ofirratti eeguu qabu yookaan side effectiin qoricha kanaa maadha jennee ilaalle tareetii naawuziyaa yookaan voomitingii ol nama guursisuuf akkasiisaa qabaachuu danda'a. Garaa dhukkubbii xiqqoo, mata dhukkubbii xiqqoo akkasumas marsaan laguu akka jeeqamu gochuu nama dadhabsiisuun jiraachuu danda'a. Akka waliigalaatti egaa kan beekamuu qabu irra deddeebiin fudhachuu hin qabani. Yoo irra deddeebiin wanti kun raawwata ta'e walqunnamtii saalaa taasisu ta'e regular contraceptiveedha kan isaan fayyadamuu qaban. Mala ittisa ulfaa hatattamaa yeroo dheeraaf fayyadamuun gaarii miti jechuudha. Kana ilaalchisee paartii waaniin qabadhee jiru ulfa ittisuu keessaa paartii waaniidha kuni isa kan akka kanaatti goolaba marsaa itti aanutti immoo mata duree biraadhaan wal agarra.